Har'a Hagayya 2026 Eegduun Warraaqsa Iiraan seenaa waraanaa keessatti yeroo jalqabaatiif uffatalee waraanaa Ameerikaa warra dachee Joordaan keessaa jiran irratti Raajii Sibiilaa kan ijaaraa darii jaamsuu fi sirna ittisaa daaraa godhu tokko qilleensarraa gadi dhiisee jira. Kuni misaa'ila idilee kan warshaa waraanaarraa ba'e qofa miti. Meeshaan kun meeshaa halluu fi gumaa kan sammuu injineerota warra dhiyaa bitaa galchee fi kellaa sibiila Ameerikaa dachee Arabaarraa guutummaatti yaxaa'edha. Maqaan misaa'ila kanaa Haaj Qaasim jedhama. Iccitii misaa'ila kanaa fi haleellaa inni raawwate bal'inaan qabannee jirra. Iiraan waraana kana dhaabuuf ulaagaa cimaa fi sarara diimaa tokko lafa keessa jirti. Hudhaa galaana Hormuz kana to'achuu fi sochii dooniiwwan daldalaa fi waraanaas keessa darban guutummaatti hirmaannaa fi to'annaa kiyya jalatti ta'uu qaba jettee jirti. Tiraamp haleellaa geggeessuuf erga murteessee booda of duuba deebi'ee kadhannaa dippiloomaasii geggeessaa jira. Garuu sararri diimaa Iiraan kun oftummaa isaa kuffisee jira. Iccitii duuba kana jiru bal'inaan qindeeffannee jirra. Iccitiin minjaala dhaabbata basaasaa Ameerikaa CIA fi Mossad keessatti xaxamee har'a afaan aangawoota Iraaniitiin addunyaatti saaxilamee jira. Dubbeemaan koree nageenyaa biyyaalessaa fi imaammata alaa paarlaamaa Iiraan Hasan Qashqaawiin dhugaa onnee Pentiigoonraas tokko ifa godhee jira. Akka inni jedhetti waraanni lafoo dhiyeenya kana daangaa Kurdistaan irraa Iiraan irratti baname fincila uummataa yookaan mormii garee tokko miti. Inni kallattiin piroojeektii CIA fi Mossadidha. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii kanneen bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaa affeerraa keenya yeroo maraati. Yoyaa shamaar kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Osoo addunyaan ija shakkii fi dhiphinaatan dambalii waraanaa abbaa giddu-galeessaa rooba misaa'ila Iiraanii fi xiyyaarota waraanaa Ameerikaa warra qilleensarra fiigan daawwatu handhuura Pentiigoonii fi masaraa White House keessaa dhugaanonni dhaabuu fi madaallii waraanaa guutummaatti garagalchuu tokko dho'ee jira. Guyyaa har'aa Hagayya 2026 Eegduun Warraaqsa Iiraan seenaa waraanaa kana keessatti yeroo jalqabaatiif buufataalee waraanaa Ameerikaa warra dachee Joordaan keessaa jiran irratti Raajii Sibiilaa kan ijaaraa darii jaamsuu fi sirna ittisaa daaraa godhu tokko qilleensarraan furguggisee jira. Kuni misaa'ila idilee kan warshaa waraanaarraa ba'e qofa miti. Meeshaan kun meeshaa halluu fi gumaa kan sammuu injineerota warra dhiyaa bitaa galchee fi kellaa sibiila Ameerikaa dachee Arabaarraa guutummaatti yaxaa'edha. Maqaan misaa'ila kanaa Haaj Qaasim. Mee iccitii misaa'ila kanaa gadi fageenyaan xiinxallu. Haaj Qaasim jechuun maqaa Jeneraal Qaasim Suleemaanii ajajaa humna addaa Al-Quds namicha sammuu fi injineera utubaa warra diddaa ijaare sanaati. Amajjii bara 2020 yeroo pireezidaantiin Doonaald Tiraamp ajajaa kallattii kenneen Roonii Ameerikaa buufata xiyyaaraa Baagdaaditti Suleemaanii ajjeessu Waashingiten mataa bofaa kunneerra dhiibbaan Iiraan naannichaa dhumeera jechuun of tuulummaadhaan labsitee turti. Yeroo sana hooggantoonni Iiraan gumaa fi haaloo suukkanneessaa yeroo fi iddoo sirrii ta'etti ni baafanna jechuun kakuu seenan. Waggoota 6 booda Iiraan maqaa namicha sanaatiin misaa'ila ijaartee kallattiin buufata Ameerikaa irratti yeroo roobsitu ergaan isaa baay'ee ifadha. Suleemaaniin hin duune inni bakka sibiilaa ta'ee samiirraa isin bobeessuuf deebi'ee jira. Ameerikaaf maqaan kun qofti waraana isaatii zeroo labsee ciraa seenaa haaloo dhandhamsiisaa jira. Mee amma dachee seenaarraa gara iccitii teekinooloojii ga'umsaa fi oomisha misaa'ilichaa isa sammuu hayyoota waraana Ameerikaa bitaa galcheetti adeebinu. Haaj Qaasim tasaa dachee keessaa hin biqillee inni dhaloota fooyya'aa fi ammayyaawaa maatii misaa'ilota Iiraan Faatii 110ti. Seenaa waraanaa Iiraan yeroo xiinxallu Iiraan bara 1980 keessaa waraana Iiraanii fi Iraaq misaa'ila Suud kan Sooviyeet isaa boba'aa dhangala'aa fayyadamuu qabdi turte. Misaa'illi dhangala'aa kun guutuuf sa'aatii fudhata qulqullinni isaa gadaanaa ture. Garuu injineeronni Iiraan waggoota 40 holqa gaarreenii jala ta'anii morkii saayinsii geggeessuun maatii Faatii uuman. Faatii boba'aa jajjaboo fayyadama. Kana jechuun misaa'ilichi kallattiin qophiidhaa dhoksaa keessaa ba'ee daqiiqaa muraasa keessatti qilleensa irratti furguggifamee deebi'ee dhokata. Haaj Qaasim fiixee teekinooloojii maatii kanaatti fageenya dheeraa fi qulqullina sammuun namaa hin tilmaamne qaba. Iccitiin inni guddichii fi suukkanneessaan garuu bobaa isaa keessa osoo hin taane teekinooloojii mataa waraanaa isaa keessaa dhokatee jira. Misaa'illi Haaj Qaasim ulfaatina mataa waraanaa kiiloogiraama 450 baata. Kuni boombii idilee miti, kuni gosa uruu fi dhoosuudha. Yeroo baqaqqaan kun qabiyyee Ameerikaa buufata waraanaa Joordaan keessa jiru dhaqu gamoo jabaa yookaan kuusaa lafa jalaa daaraa gochuuf uumame. Garuu wanti sirna ittisaa Ameerikaa Paatiriyootii fi Tiyaad guutummaatti jaamaa fi duudaa taasisee humna dho'iinsaa isaa osoo hin taane saffisaa fi tooftaa inni itti fiigudha.
Saffisni Haj Qaasim yeroo xumuraa irratti sa'aatiitti kiiloomeetira 18,000 qaqqaba. Kana jechuun dachaa sagalee 14 olii jechuudha. Saffisa haayipaarsooniikii dachaadhaan caalu kanaan yeroo inni samiirraa gadi bu'u ijji raadarii Ameerikaa isa arguu fi herrega dalaguuf yeroo matumaa hin qabu. Furmaanni inni dhumaa fi Pentiigoon irraa see dhimma waraanaa elektirooniksiiti. Ameerikaan yeroo hundaa teekinooloojii saayibarii fi elektirooniksii fayyadamtee raadarii fi GPS diinaa jaamsuudhaan misaa'ilota jallisii turte. Garuu Haj Qaasim kiyyoo kanaaf hin qabamu. Iiraan Misaa'ela kana keessatti sirna kaameraa infiraareedii fi kaartaa lafaa kan dursee kuufamee galchitee jirti. Kuni saayinsii waraanaa keessatti DSMAC jedhama. Kana jechuun misaa'ilichi garagalma isaa yeroo dhiyaatu ifa kaameraa isaatiin dachee suuraa kaasaa kaartaa kompiitara isaa keessa jiru faana wal bira qabee ofuma isaatiin karaa sirreessaa deema. GPS yoo cufameeyyuu raadariin yoo jaameyyuu inni akka cululleetti ija isaa banee bakka yaadame sana funyaanii dhaqee rukuta. Waraanni elektirooniksii Ameerikaa meeshaa duwwaa fi faayidaa alaa ta'ee jira. Mee dhugaa kana gara madaallii ji'oopolitiksii bahaa giddugaleessaa taafinu. Iiraan Misaa'ela kana buufataalee Ameerikaa warra Joordaan keessa jiran irratti dhukaasuun ishee dhimma salphaa miti. Kanaan dura Waashingitanii fi Tel Aviv Joordaan dachee eegumsaa qabdudha. Daangaa Iiraan irraa fagoodhaa sirni ittisaa keenya achi keessatti nu tiksa jechuun of gowwomsaa turan. Har'a garuu Haj Qaasim dhufee haguuggii nageenyaa kana daaraa godhee jira. Buufanni Ameerikaa kamiyyuu inni bahaa giddugaleessaa keessa jiru amma guutummaatti zoonii du'aa jala seeneera. Kuni biyyoota Arabaa warra buufata Ameerikaa of keessaa qaban akka Kuweetii fi Baareen dabalatee Joordaan irratti dhiphina hin dhumne uumee jira. Isaan har'a dhugaa dhooftu tokko hubatanii jiru. Yoo Iiraan aartee sirni ittisaa Ameerikaa isaan baraaruu hin danda'u. Walumaa galatti dho'iinsi misaa'ila Haj Qaasim har'a addunyaaf dhugaa seena qabeessa tokko mirkaneessee jira. Waraanni jaarraa 21ffaa xiyyaara F-35 qilleensarraa fiigsisuu fi dooniiwwan waraanaa galaanarra hiriirsuu qofaan hin mo'atamu. Iiraan biyyi waggoota 40f uggura dinagdee hamaa jala turte. Teekinooloojii haayipaarsooniikii kanaan of tolummaa fi sirna ittisaa Pentiigoon guutummaatti duudaa taasistee jirti. Addunyaan amma dinqiin Jeneraal Qaasim Suleemaanii sibiila ammayyaa uffatee akkamitti raadarii diinaa jaamsee kellaa sibiilaa diigee kaartaa ji'oopolitiksii bahaa giddugaleessaa guutummaatti dhiigaa fi saayinsii haaraan akka barreessu ija ajaa'ibsiifannaan daawwachaa jirti. Ameerikaan dachee Arabaarraa qabrii ijaan hin mul'anne jala seentee jirti. Osoo masaraa Pentiigoonii fi Waashingiten keessaa dhiphinni mudatee jiru dachee bahaa giddugaleessaa keessatti iccitiin suukanneessaan madaallii ji'oopolitiksii addunyaa garagalchuu deebi'aa jira. Waraanni kun waraana dhukaasaa qofa osoo hin taane bakka lafee dugdaa impaayirummaa warra dhiyaa cabsu ujummoo dhiigaa dinagdee addunyaa irratti xiyyeeffatee jira. Dhugaadhaa Pentiigoon liqimsuu dadhabde kana ija sammuutiin haa ilaallu. Bulchiinsi pireezidaantii Doonaald Tiraamp kiyyoo waraanaa seenaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessa seenee jira. Waraanni dirree irratti itti jabaateera. Dippiloomaasiin lafa jalaa guutummaatti fashalaa'eera. Gaaffiin guddichii fi inni Waashingiten mataa nanneessu garuu dhimma hulaa galaana Hormuziiti. Iiraan waraana kana dhaabuuf ulaagaa cimaa fi sarara diimaa tokko lafa keessee jirti. Hulaa galaana Hormuz kana to'achuu fi sochiin dooniiwwan daldalaa fi waraanaas keessaa darban guutummaatti hirmaannaa fi to'annaa kiyya jalatti ta'uu qaba jettee jirti. Kun Ameerikaadhaaf maal jechuudha? Akkaataa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoo fi aangoonni Pentiigoon ibsanitti gaaffiin Iiraan kun gonkumaa fudhatama hin qabu. Hulaan galaana Hormuz sarara bishaan qofaa miti, inni ujummoo dhiigaati. Boba'aan addunyaa harki 1/3 bishaan kanarra qaxxaamura. Yoo Ameerikaan dhimma kana Iiraaniif dabarsitee laatte wantoota ciccimoo sadiitu uumama. Tokkoffaan qoqqobbii Ameerikaan waggootaaf Iraan irratti fe'atee guutummaatti ni fashala'a. Lammaffaa olaantummaan galaana irraa kan Ameerikaan addunyaa ittiin doorsistu ni xumurama. Sadaffaa fi inni hunda caalaa Pentiigoon irra faasisee garuu dhiibbaa Chaayinaati. Yoo Iiraan har'a galaana Hormuz irratti olaantummaa argattee boruu jawween Chaayinaa immoo galaana Taayiwaan irratti gaaffii wal fakkaatu kaasuun madaallii addunyaa harka Pentiigoon keessaa baasti. Tiraamp amma dhiphina seenaa keessa jira. Torbee darbe keessa gocha waraanaa xiinsammuu Iiraan ija jabinaan taphatte yeroo xiinxallu Tiraamp waraana guddaa Iiraan irratti labsuuf xiyyaarota isaa ergee deebi'ee daqiiqaadhuma irratti haqe. Sababiin isaa tarii Iiraan dippiloomaasiin natti araaramti. Galaana Hormuz kana banaa gooti jechuun abdateeti. Garuu Iiraan deebii akkamii kenniti? Innis callisaa suukanneessaadha. Iiraan dippiloomaasii Tiraamp kana banteen ilaallee sarara diimaa isheerraa milimeetira tokko of duuba hin deebine. Tiraamp ija addunyaa duratti mootii dippiloomaasii kadhatu ta'ee hafe. Kuni Iiraan hagam ofitti amanamummaa akka qabduu fi Pentiigoon hagam madaallii waraanaa keessatti dhabsiifamaa akka jiru agarsiisa. Dhiphinni Tiraamp bahaa giddugaleessaa qofa irratti hin dhaabbanne ibiddi masaraa Waashingiten keessatti boba'aa jira. Ameerikaan filannoo yeroo walakkaa jala geessee jirti. Filannoo kanaan koongireesiin harkaa Tiraamp keessaa ba'uu danda'a. Gatiin boba'aa addunyaa riikardii haaraa cabsee samiitti ol utaalaa jira. Kana qofas miti. Maddeen tikaa Ameerikaa akka ibsanitti haleellaan saayibarii dhokataan bishaanii fi bu'uuraalee Ameerikaa keessatti gaggeeffamaa jira. Kana duubas qubii isaanii gara Iiraanitti haqeeqa. Ameerikaan alaa fi keessaan dirree waraanaa taatee jirti.
Mi'amma ogeeyyii fi hayyoota waraanaa Pentiigoon faana taanee filannoo Ameerikaan qabdu kana haxiinxalluun akka Daanii Sitiroonovichi inni hayyuu Inistituutii Atlaantik Kaawunsilii ta'e jedhutti Pentiigoon filannoowwan 3 qofa qaba, sadanuu ammoo kufaatiidha. Tokko Iraaniif jilbeenfachuun ulaa Hormuz Iraaniif dhiisanii dippiloomaasii gochuu kun xumura impaayirummaa Ameerikaati. Lammaffaan waraana guutuu banuu boombii roobsuu kun ammoo Iraaniin caalaatti aarsee bobaa addunyaa cufsiisee dinagdee Ameerikaa guutummaatti dhoosaa. Sadaffaan ugguraa galaanaa bishaan irraan marsanii dhukaasa xiqqaa wal jijjiiruu kun waraana obsaatiin. Iraan waraana obsaatiin Pentiigooniin dhiiga dhangalaasiftee maallaqa Ameerikaa fixxee dugda cabsaa jirti. Walumaa galatti ergaan kun Waashingtan dippiloomaasii barbaaddee Qatarii fi Paakistaan gidduu seenanii araara buusuuf dhamaa jiru. Garuu Iraan xiyyaara keetiin na doorsisuuf samii kiyyarra fiduu dandeessaa, garuu furtuun dinagdee keetii harka koo jira jechuun obsaan Pentiigoon irraasaa jirti. Ameerikaan yeroo hundaa waraana bara 10 darbee lolti. Humni ba'amoo waraana bara itti aanu bifa qindaa'e lolu. Tiraamp rakkoo kana of duraa dhiibee hanga filannoon sadaasaa darbutti yeroo bitachuuf yaala. Garuu dhugaan lafa jalaa empaayirii tokko yeroo kufuu dirree waraanaatti boombiidhaan osoo hin taane ujummoon dinagdee isaa hudhamee qabeenyi isaa dhidhimee keessoo isaatii hiikamam. Ulaan galaana Hormuz har'aan dhuura dinagdee addunyaa qofa osoo hin taane awwaala olaantummaa Ameerikaa ta'aa jira. Gorsaan hoogganaa olaanaa Iiraan Jeneraal Mohsen Rizaayin gaasuu kanneessaa tokko saaxilee jira. Pentiigoon naannoo Hormuz kaan iddoo tarsiima waa galaana Hormuzitti argamu kutaa Iiraan kaan irraa addaan kutuuf tooftaa baasee ture. Xiyyaaronni Ameerikaa riqichootaa fi daandiiwwan Hormuz kaanii fi bulchiinsaaf faarsii walittidhaan barbadeessuun kutaalee Iiraan handhuuraa biyyattii irraa kutanii waraana lafootiin dachee sana qabachuuf karoorfatanii turan. Garuu Iiraan karoora Pentiigoon kana dammaqinaan hordofuun guutummaatti fashaleessuu ishee ifoomsitee jirti. Tarkaanfiin Iraan fudhattee ittisa qofa hin turre madaallii waraanaa irra deebitee kan barreessiteedha. Akka Jeneraal Rizaayin ibsetti haleellaan Misaa'ela Iiraan har'a ta'ee buufata waraanaa Ameerikaa Kuweet keessa jiru guutummaatti laamsheesseera. Magaalaan Arbil akka gadhiifamtu ta'ee jira. Inni hunda caalaa ji'oopolitiksii raasee garuu ajajni giddu-galeessa Ameerikaa dhiphinarraa kan ka'e buufata isaa Joordaan keessaa gara Israa'elitti jijjiirrachuuf dirqamuu isaati. Ameerikaan rukuttaa dhukaasaa yeroo dhaabdu illee Iraan kafaltii cimaa kafalchiisuuf guyyoota 2 dabalataaf dhukaasa Misaa'ela itti uftee jirti. Immeejoon ammas ujummoo dhiiqa dinagdee addunyaa ulaa galaana Hormuzidha. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp marii lafa jalaan gaggeeffamaa jiraachuu fi ulaa Hormuz Kibxata galgala guutummaatti akka banamu eegama jedhee lallabeera. Garuu Iraan waraqaa dippiloomaasii kana tattamaan kuffisee jirti. Iraan mariin kamiyyuu akka hin jirre mirkaneessuun Ameerikaan ulaa Hormuz keessatti daandii lammaffaa banuuf yaalii yoo goote dooniin waraanaa itti dhiyaatu kamiyyuu akka rukutamu sarara diimaa keessee jirti. Jeneraal Rizaayin sochii Tiraamp kun waraana addunyaa sadaffaa qabsiisuu danda'a jechuun akeekkachiisee jira. Dhabichi baha giddu-galeessaatiin hin dhaabbanne iccitiin biraa gabaasa kana keessatti beem. Iraan waraana kana gara Awurooppaatti babal'isuuf fiixirra geessee turuu isheeti. Adoolessa darbee galaana Kaasbiyaan keessatti dooniin daldalaa Iraan rukutamuun isaanii yaadatama. Jeneraalichi akka saaxiletti Iraan haaloo kana ba'uuf iddoowwan 3 biyya Yuukireen keessatti haleeluuf qophii xumurtee turte. Yuukireen dogoggoraan rukutame jechuun dhiifama gaafachuun tarkaanfii kana yeroof dhaabus Iraan kafaltii barbaachisu isaan kafalchiisurraa of duuba akka hin deebine ifoomsitee jirti. Iccitiin minjaala dhaabbata basaasaa Ameerikaa CIA fi Mossad keessatti xaxame har'a afaan aangoota Iraaniitiin addunyaatti saaxilamee jira. Beemaan koree nageenyaa biyyaalessaa fi imaammata alaa paarlaamaa Iraan Hasan Qashqaawiin dhugaa onnee Pentiigoon raasu tokko ifa godhee jira. Inni jedhetti waraanni lafoo dhiyeenya kana daangaa Kurdistaan irraa Iraan irratti baname fincila uummataa yookaan mormii garee tokko miti. Inni kallattiin piroojeektii CIA fi Mossadiiti. Qashqaawiin ragaa qabatamaa yeroo dhiyeessu kitaaba ergamaa Waaqayyoo kan Israa'el Iraan irratti qabduu fi galmee nageenya biyyaalessaa Ameerikaa waabeeffate. Iccitiin galmeewwan kana keessa jiran maalidha? Iraanin dadhabsiisuuf biyyattii guutummaatti bakka xixiqqootti caccabsuu fi diiguutu nu barbaachisa. Keessattuu daangaa kaaba lixaa Kurdistaanii fi kibba baha Baalujistaan fayyadamuu qabna. Tarsiimoon Ameerikaa fi Israa'el as keessatti baay'ee fadha. Iraan biyya gaarreen xaxamaa fi uummata miiliyoona 90 qabdu waan taateef kallattiin waraana lafootiin dhuunfachuun of ajjeesuudha. Kanaafuu sirna diiguu fayyadamanii mormitoota keessoo warra sirna mootummaa durii deeggaranii fi finciltoota sabaa hidhachiisuun dhiiga dhangalaasuu barbaadan. Garuu Qashqaawiin shira kana salphisee jira. Inni mormitoota kana loltoota lafoo ziyoonizimii jechuun moggaasee sababni isaas namni ani biyya kiyyan jaaladha jedhu tokko diina alaa Israa'el wajjin ta'ee biyya isaa diiguuf yeroo hojjetu inni qabsaawaa osoo hin taane gantuu fi meeshaa diinaati. Wanti hunda caalaa Pentiigooniin dhiphisee fi madaallii waraanaa Iraan haaromse garuu ibsaa Qashqaawiin yaadrimee waraanaa irratti kennedha. Kanaan dura Iraan sirna obsa tarsiima waa hordoftee erga diinni ishee rukutee booda deebii kenniti turte. Har'a garuu seera sana guutummaatti balleessitee jirti. Qashqaawiin ifatti ba'ee imaamanni keenya inni haaraan tarkaanfii dursaa rukutuudha jedha.
Kana jechuun Iiraan amma booda diinni daangaa ishee cabsee yookaan xiyyaara kaasee hanga ishee rukututti hin eegdu. Yoo basaasni Iiraan buufata diinaa tokko keessatti sochiin waraanaa godhamaa jiraachuu argee osoo isaan hin ka'in lafumatti misaa'ilaan isaan daaraa gooti jechuudha. Kuni madaallii bahaa giddu-galeessaa guutummaatti kan jijjiiruu fi Ameerikaa qormaatamaa keessaa kan galchudha. Dhiphinni kun asitti hin dhaabbanne miseensa koree nageenyaa kan ta'e Ibraahim Riidaayinii fi gorsaan hoogganaa olaanaa Iiraan Muusin Riidaayin akeekkachiisaa sodaa jireenyaa addunyaa guutuu raasu labsan. Ameerikaan bu'uuraalee boba'aa fi dinagdee Iiraan ni rukunna jechuun yeroo doorsistuu Ibraahim Riidaayin deebii seena qabeessa tokko kenne. Yoo Iiraan irratti haleellaan tokko raawwatame deebiin keenya galaana Faarsii qofatti hin dhaabbatu. Naannichaa fi bu'uuraalee misoomaa naannichaa guutummaatti gara bara dhagaatti deebifna. Gowwummaan kana hojjechuu dhiisuun dantaa keessanii. Walumaa galatti ragaan kun addunyaaf dhugaa tokko saaxilee jira. Ameerikaa fi Israa'el qawwee fi teekinooloojii qofaan Iiraanin jilbeenfachiisuu akka hin dandeenye erga hubatanii har'a daangaa Kurdistaan irraa shira lafa jalaa xaxuuf yaalaa jiru. Garuu Iiraan gowwomsaa kana saaxiltee uummata Kurdii faana tokkummaa ishee cimsitee warra dhiyaaf deebii jabaa kennitee jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa Cheenii for News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee sumarratti goolama kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.